Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Lama bara 2015 akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo sagalee qeerroo. Kun qophii sagalee qeerroo kan Oromiyaa irraa isinii darbuudha. An Ayyaanee Kaayyooti. Sagantaa keenya irraan isin beeksisa. Dura irratti oduutu isiniif dhiyaata. Ti'aanuun qophii addaa kutaa lammaffaa adeemsi qeerroo bilisummaa Oromoo adeemsa qabsoo jaarraa 21ffaati jedhu kan yeroo darbe irraa itti fufe sochii qeerroo fi masaka kaayyoo irratti xiyyeeffatu isiniif dhiyeessina. Jaal tokkicha murteessaatu harkaa qaba. Wallee warraaqsaas qabna. Hanga dhuma qophii keenyaatti nu hordofaan affeerraa keenya. Amma hangafoota oduu. Paartiin OFC filmaata sagaleen uummataa itti saamame tarkaanfii maal fudhachuu akka qabu gamaaggamaa geggeessaa jira. Guyyaa boordiin filannoo bu'aa filannoo fakkeessaa wayyaanee kana ibsutti uummata kakaasuu danda'an jedhee kan shakke miseensota paartii mormitootaa dameen tika wayyaanee dursee ajjeesaa jira. Al-Shabaab waraana wayyaanee 60 ol ajjeesee konkolaataalee 13 barbadeesse kan jedhaniif kan biroon jiru babal'ina oduuf Jaal Biiftuu Galmoo. Paartiin OFC Madirak jedhamuun beekamu tarkaanfiin adeemsa qabsoo isaa akkam ta'uu akka qabu irratti marii geggeessaa jira. Profeesar Bayyanaa Phexros akka dubbatanitti boordiin filannoo wayyaaneef mootummaan wayyaanee EPRDF balbala cufatanii waan isaan gochaa jiran hin beeknu jedhaniiru. Kanaafuu paartiin isaanii tarkaanfiin isaanii kan ittaanu maal ta'uu akka qabu irratti mari'achaa jira. Marii kana irratti rakkoolee filmaatichaa dura turan, rakkoolee guyyaa filmaatichaa taasifamaniif, rakkoolee filmaaticha booda turan jechuun bakka sadiitti addaan baasee gamaggamaa jiraachuun isaaniis ibsameera. Guyyaa waxabajjii 15 bara 2007 akka lakkoofsa Habashaa guyyaa boordiin filannoo wayyaanee kun bu'aa filannichaa isa xumuraa itti ibsutti ejjennoof tarkaanfiin isaanii itti aanu uummataaf akka beeksisan addeessaniiru. Kun kanaan otoo jiruu dameeleen tikaa guyyaa bu'aan filannichaa ibsamu uummata kakaasuu danda'u jedhamanii kan yaadaman dorgomtootaaf miseensota paartilee siyaasaa ciccimoo ta'an dursee funaanuun bakkoota garaagaraatti ajjeesuu itti fufeera. Tigraay keessatti otoo hin hafne hoogganaa paartii Areenaa Tigraay kan ta'an obbo Taaddasaa Abraa Ariyaa kan jedhaman ajjeesaniiru. Dhiyoo kana Oromiyaaf naannoo Amaaraa keessattis gocha wal fakkaatu raawwachuun isaanii ni yaadatama. Kana malees bakkoota garaagaraatti uummata impaayera biyyattii walgahii waamuun namoonni wayyaanii hin filatiin hafan akka walgahii irratti ka'anii of qeeqan gochuu jalqabuun isaanis ifa ta'eera. Wayyaanonni eenyuun akka filate nuti beekna. Waraqaan isaa nu bira jira. Nu sobuu hin dandeessan jechuun uummata doorsanii uummanni paartii biraa filatee walgahii irratti ol ka'ee uummata fuula dura dhaabbatee dhiifama gaafachaa jiraachuunis irra ga'ameera. Dhumarratti Al-Shabaab Somaaliyaa keessatti waraana wayyaanee 60 barbadeessuun isaa beekame. Al-Shabaab aggaammi kana tarkaanfii riphee loltummaa fudhate ta'uu Long War Journal gabaaseera. Miidiyaan kun suuraalee wayyaanee ajjeefaman hedduuf konkolaataalee guggubatanii daarawaan weebsaayitii isaa irratti poost godheera. Aggaammi jabaa kanaan konkolaataa wayyaanee 13 barbadaa'uunis gabaafameera. Oduu ammee paarlaamaan wayyaanee filmaata marroo 5ffaaf geggeesse jechuun uummata addunyaattiin goyyomsaa ture guyyaa har'aa mootummaan wayyaanee injifate jedhee labsuun aangoomsuuf akka jiru barameera. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qaban kanumaan xumurama. Qophiilee hafanii wajjin turtii gaarii. Sochiin qeerroo biyyaa masaka kaayyoo armaan gadii kana qabatee hiriire. Biyya Itoophiyaa jedhamte keessatti gartuuleen dabaree aangootti dhufan cufti fedhii fi dantaa uummattoota biyyattii keessaa yeroon itti dhugoomsan hamma har'aatti hin mul'anne. Faallaa isaa aangoo bittaa of harkatti tikfachuuf jecha yeroo dhiigni danuun dhangalaasamu lubbuu hedduun galaafatamuu fi lammiin biyyattii keessatti uumamu of jibbantu mul'ataa har'a gahe. Haallan fokkatoo fi dukkanaa'oo sirna bulchiinsa cunqursaa abbaa irroota ukkaamsee qabee jiruufis dargaggoon biyyaa wareegama jajjabduu gumaachaa akka turan seenaan ni hubachiisa.
baroota 1970moota keessa sochii fakkaatan mooraa barnoota olaanoo biyyattii keessatti kabajamoo ilmaan biyya kanneen akka Baaroo Tumsaa, Gabayyoo Firrisaa, Damisee Tacaanee yookaan Gadaa Gammadaa, Waalilii Mokonnin, Mu'ee Abdoo, Abboomaa Mitikuu fi kanneen kana fakkaatan taasifamaa ture har'a nuuf ragaa tokko. Wareegama jajjabduu hangafootni keenya taasisan jijjiiramni sirna bulchiinsaa yoo biyyattii keessatti mul'ataa ture illee mootummaan aangootti dhufe kan mirga lammii biyyaa guutummaatti dhugoomsu sabootni biyya isaanii keessaa mirga hiree murteeffannaa isaaniitti dhimma bahanii abbaa biyyummaan aaboo siyaasaa diinagdee fi hawaasummaa dhugoomfatanii jiraatan taasisuu hin dandeenye. Kanaaf nuti qeerroon biyyaa sirna cunqursaa wal fakkaatan bakka wal aalmaan itti fufu hin qabu jenna. Waan ta'eef sirna garbummaa keessatti dhalannee garbummaa keessattis guddannee garbummaan jiraachuu fi dabarsinees dhaloota dhufutti kennuun nu gahee jenna. Hiree egeree biyya keenyaa murteeffachuuf gaafatamni dhalootaa kan nu eeggataa jiru rakkoo fi jireenya abdii hin qabne dukkanaawaa teenyee simachuun ammaan booda nu gahee jenna. Jaarraa 21ffaa keessa jirru yeroo itti dhalootni egeree biyya isaaf murteessoo ta'an gaafatama biyyaa fi uummata isaanii fudhachuuf guddisaman, yeroo itti aangoon siyaasaa karaa nagaan dabarsamee walitti kennamu, yeroo itti dhalootni jiran aangessaman, fuulduree ifaa fi himachiisaa abdachiisaman, warreen aangoo bulchiinsa biyyaa irra jiranis fakkeenya gaarii itti ta'an malee yeroo itti aangoo ofii tikfachuuf dhiigni lolaasamu, lubbuun dhabamsiifamu, kan hidhaa ajjeechaa dararaa fi ari'atamaa waan hin taaneef gochaa fokkataa kanaan kan dhuubamu bulchiinsi mootummaa Mallas Zeenaawwii itti fufaa jiru nu gahee jenna. Guddinaa fi mishooma jaarraa 21ffaa sabootni biyyoota biroo argatan ummatni keenya osoo hawwiin isaa hawwii qofaan hafuun haa gahuu jenna. Kanaaf gabaabatti bilisummaa, walabummaa fi dimokiraasii haqaa bilisaan hiree murteeffannaa nagaa fi sabatinsa ummatni bahaa hamma dhihaa kaabaa hanga kibbaa afaan kamuu haa dubbatu, gosa kamirraa haalatu, baay'inaan haa danatu, haa xiqqaatu hawwaa jiru argamsiisuuf falmiin murteeffannee hiriirree jirra. Mul'ata qeerroo bilisummaa ummataa, biyyummaa fi walabummaa mirga namnuu uumamaan qabu dhugoomte arguudha. Mootummaa seerawaa mirga lammii biyyaa kabaju, sagalee ummataaf abboomamu, olaantummaa seeraaf bitamu, hundeeffamu mirkaneeffachuudha. Galii qeerroo seera haqaa fi sirna dimokiraasii dhugaa biyyattii keessatti dhugoomsuuf mootummaan yeroo ce'umsaa dhaabota sochii bilisummaa gaggeessaa jiran jaarmota mormitoota siyaasaa adda addaa kan haammate akka utubamu mirkaneeffatu. Biyya saamicha cunqursaa fi hiraarfama irraa walaboomte kan ummatni biyyattii keessaa qoqqobbii daangessaa fi ittisa takkaan malee fedhii isaaniitiin hiree isaanii murteessanii jaalala, nagaa, tasgabbii fi kabajaan jiraatan dhugoome agarsiisu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kutaa sadaffaa qophii itti aanu keessatti isiniif dhiyeessina. Horaa bulaa. Wallahi billahi ani Oromoodha. Qaanqee qabsoo bilisummaa Oromoo Jeneraal Hussein Bunee. Yoko sanda bayade kanani bareng biar ma dehde kapson romo matisa bahale gabruma himbatu bale yo mele bale ni yo mele yamada walabo yamada oromo Al-Kabal Manama Yulakawani Komo La 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 Yulakawani Komo Aliko Dendera Burato Danyata Oda Bada Bata Nama Ijagota La 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 Nama Ijagota Samudini Sikarota Nama Kada Gota Sanyi Abagenya Kawarra jannata la 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 kawarra jannata
ummanni qindaawee waqootu eegale hidhatee qawwee gabrummaa fonqolchuuf hidda hundee qootee galfata isaa hafe ilmaan hidhammatee waqooko amma dhugomaa kakati manne hin shakku homaa iyyi garriiriraa nutti himee jira quba qabaachuufa hunda isaa argeera sati dhokata baalee ko seenaan kee kunuutu siif jira harka silmaan kee ummaatiin kaane harka silmaan kee gamtaatiin sii kaane harka silmaan kee Kanamu singko ta arada beda kita ba isati kita badang koda la 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 kita badang koda kita misheka ko la fanu manteso aku sada befi masif mi jeso la 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 masaf mi jeso ajrati duga shani satile ulkulu da feti mani ko bale taralala mani ko bale amana mumma filupo warega Adam ko yodu esibaga Ode panosa esa gurgura Wa adaf jechan lupu of mura Sina korane hunda ubane Nuti himejira la fenu sembune Shamarangkang ketun nu ibsa Giftu adunya ifali kesa Kakawate goto takanke Shoboku kesana telapeke Tinali ketu di galmang ketin Akas midagde Egaan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya qophiilee keenyaarraa hubannoo gahaa akka argattan abdii guddaa qabna. Sagantaan keenyaarraa kana fakkaata ture nagaan nu tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.